Akkam nagaa jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 3.5 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaan obbo Tulluun qarshii 50,000 baankii daldala Itoophiyaa irraa dhala baaqee reetii 10 dhibbantaa waggaatti qaburraa liqeeffate. Yeroo turtii waggaa 5 booda kaffalee. Dhalli baankiin daldala Itoophiyaa obbo Tulluu irraa argatu meeqaa jedha. Baarra kan jiru immoo qarshiin waliigalaa obbo Tulluu deebisu meeqadha. Asirratti maal nu gaafate? Dhala nu gaafate. Dhala nu gaafateera. Maal qabna asirraa? Haadhoo qabna. Paa jechuudha. Reetii qabna. Reetii ni qabna. Taayimii ni qabna. Taayimiin immoo waggaa 5 jedha. Kanaafuu dhala barbaaduun asirraa salphaadha jechuudha. Iin wal qixa paa raa taadha. Paan keenya meeqadha? 50,000. 50,000 baay'isuu raanoo meeqadha? Raan immoo 10 dhibbantaa jedha. Kana firaakshiniidhaan barreessitu akka kaalkuleeshiniidhaaf isin mijatutti jechuudha. Tokkorra 10. Tokkorra 10 baay'isuu taayimiin meeqadha? 5. Asii 0 ishiin kun 0 kana balleessiti maal ta'a? 5,000 5,000 baay'isuu 5 noofaa jechuudha. Kanaafuu dhalli maal ta'a? Dhalli meeqa ta'a jechuudha? 25 0 0 kuma meeqa jechuudha? Dhalli 25,000 jechuudha. Dhalli 25,000dha. Amma gaa dhala 25,000 arganneerra. Maal jedha? Qarshiin walii galaa obbo Tulluun deebisu meeqa? Kana jechuun immoo kuufama jechuudha. Kuufama jechuun immoo wal qixa dhala ida'uu maaliiti? Yookiin immoo haadhoo ida'uu dhalaa jechuudha. Haadhoo ida'uu dhalaa. Haadhoo ida'uu dhalaa. Haadhoon meeqadha? Haadhoon meeqadha jechuudha. Haadhoon wal qixa jennaa. Haadhoon 50,000 ida'uu 20,000 meeqaati? 25,000 maal ta'a jechuudha? 75,000 ta'a jechuudha. 75,000 qarshii waliigala baankii sanaaf galchu jechuudha. Waggaa 5 booda. Gaaffii lammaffaan dhalli baaqeen waggoota 5 keessatti 4/5 haadhoo ta'uuf reetii dhalaa meeqa ta'uu qabaa jedha. Maalum jedha gaasitti dhalli baaqeen waggoota 5 keessatti 4/5 haadhoo ta'uuf jedha. Kana jechuun maa'inni dhala wal qixa 4/5 paadhaa jechuudha. 4/5 paadha. Agaama foormulaa nuti qabnu iin wal qixa paa raa taadha. Paa raa taadha. Asirraa maal barbaanna? Raa barbaanna jechuudha. Irra paa taa jettu irra paa taa jettu raa qobaatti hambifachuuf jechuudha. Paataan paataadhaan badaa raan qobaatti hafa. Raan wal qixa ii irra paa taadha. Maal arganneerrama? Raa ii irra paa taadha. Ii immoo maal jenneerra dura? Iin wal qixa 4/5 paa jenneerra. Kanaafuu bakka ii kana galchinaa jechuudha. Bakka ii ishii kana maal galchinaa? 4/5 paa galchinaa jechuudha. Kanaafuu raa ii irra paa
taadha. Raan jechuudha. Ii keenya immoo maal arganneerra? 4/5 paa jenneerra. Kanaafuu raan walqixa jenna. Raan walqixa 4/4 paa jettanii barreessuu dandeessu. 4 paa irra 5 hiruu maaliiti? Paa taa. Paa taa jettu. Egaa maal gootu? Kana booda paadhaan balleessitu. Paadhaan badaa maal tafa jechuudha? 4/5 irra taa tafa. Taan keenya immoo meeqadha? Taan keenya immoo meeqadha jechuudha? Dhalli baay'een jedha asitti. Dhalli baay'een waggoota 5 keessattidha. Kanaafuu taan keenya meeqadha? Taayimiin jechuudha 5dha. Waggaa 5 mitiire. Kanaafuu maal ta'a? 4/5 irra hiruu meeqaati? 5. Asii 5 firtu maaltu nu oofa? 4 qofa nu oofa. Kanaafuu raan keenya walqixa meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 maal? Dhibban ta'a. Raan keessa meeqa jechuudha? Raan walqixa 4 dhibban ta'a jechuudha. Deesimaaliidhaan yeroo barreessitan immoo 0.04 ta'a. Dhibban ta'aadhaan osoo barreessitan rakkoo hin qabu. Gaaffii sadaffaan yeroo ta'e keessatti dhalli baay'een qarshii 5,000 qarshii 250 yoo ta'e osoo reetiin hin jijjiiramin dhalli baay'ee qarshii 15,000 yeroo kana keessatti meeqa ta'a? Kan akkamiin barbaaddu gaa? Kan isa kana paan jechuudha. Paan 5,000 ishiin kun immoo dhala ishiiti. Iin meeqadha? 250. Kana maal gootu jechuudha? 5,000 walqixa 250 dhale. 250 dhale. 15,000 jettanii maal gootu? X jettanii keewwattu as. Sana booda qaxxaamura baay'istu. Gatii xaa barbaaddu jechuudha. Gatii xaa barbaaduudhaaf 5,000 xaa walqixa 15,000 baay'isuu 250. Sana booda xaa qobaatti hambifachuuf hiruu 5,000 jettu. Gama lamaaniinuu hiruu 5,000 jettu. Asii 5,000 badaa xaan qobaatti hafti. Xaan yeroo qobaatti haftu ishii kana jechuudha. Ishii kanatu nu oofa. Qobaatti barreessinaa. Xaan walqixa maal ta'a jechuudha? 15,000 baay'isuu meeqaati? 250. 15,000 baay'isuu 250 hiruu meeqaati? 5,000. Xaan walqixa meeqa ta'a? Inni gubbaa meeqadha? 3 7 5 0 0 0 0 ta'a. Yeroo waliin baaftan isa gubbaa hiruu 5,000. Asii 0 kun 0 kana balleessitanii 3,750 hiruu 5 fi yeroo hirtan meeqa argattu? Xaan walqixa 750. Kanaafuu 750 ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan boontuun qarshii 1,000 baankii naannoo isheetti argamu tokkotti dhala baay'een ol keewwatte. Dhalli baay'een baankichaa kun waggaatti reetii 5% kan qabu yoo ta'e yeroo hammamii keessatti boontuun qarshii waliigalaa 2,500 qabaatti jedha.
asirratti maal nu kenneera? Haadhoo nu kenneera. Akkasumallee reetii nu kenneera. Kuufama waliigalaa nu kenneera. Maal kan nuti barbaannu? Taayimii barbaanna jechuudha. Kuufama jechuun kuufama jechuun walqixa inni paa mallattoo hammattuu bantaniit tokko ida'uu raa taati. Kuni foormulaa isaati jechuudha. Foormulaa kuufamaati. Kuufamni keenya meeqadha? Kunooti. 2,500 walqixa haadhoon meeqadha? 1,000dha. 1,000 tokko mallattoo hammattuu bantanii tokko ida'uu raan keenya immoo meeqadha? Deesimaaliitti yeroo jijjiirtan 0.05 baay'isuu taati. Kan nuti barbaannu immoo inni taayimii waan ta'eef jechuudha. Taa barbaanna amma nuti ishii kana. Kamiin barbaannaa? Maal goona? 2,500 200 otoo hin taane 2,500 walqixa jenna. Asiichi baay'ifna ishii kana. Asiichi maal ta'a? 1,000 yeroo tokkoon baay'iftan 1,000 ida'uu isa kana immoo yeroo asiichi baay'iftan meeqa ta'a? Meeqa argattu? 0.05 baay'isuu 1,000 yeroo baay'iftan meeqa ta'a? 50 ta'a jechuudha. 50 ta'a. Taan as jirti. 50 ta'a arganna. Sana booda ishii kana jechuudha. 50 ta'a ida'uu 1,000 walqixa meeqa? 2,500 jenna. 50 ta'an walqixa maal ta'a? 2,500 hir'isuu as ishiin kun 1,000dha. Hir'isuu 1,000 jenna. Maaliif mallattoo asitti poozitiivii ture mallattoo walqixaan as gamanatti yeroo darbu negatiivaan darba jechuudha. Amma kan arganneerra 50 ta'a walqixa 2,500 hir'isuu 1,000. 50 ta'a walqixa 2,500 hir'isuu 1,000. 50 ta'a walqixa meeqa ta'a? 50 ta'a walqixa 1,500 ta'a. Yeroo kana walirraa hir'ifnu jechuudha. Hiruu ta'a qubaatti hambifachuuf hiruu 50 jennaa. Hiruu 50 jenna. 50 bada ta'an qubaatti hafa. Asiin kun 0 balleessitu 0 balleessitu 150 hiruu 5 yeroo hirtan meeqa argattu? 30. Kanaafuu waggaa 30 itti fudhataa jechuudha. Asiin gahuudhaaf 2,500 argachuudhaaf boontuun jechuudha waggaa 30 itti fudhata. Gaaffii shanaffaa haa ilaallu. Qarshiin haadhoo meeqatu waggaa 5tti dhala baaqee reetii isaa 8% ta'een ol kaawwame gara qarshii 63,000 ol guddata. Asitti maal qabna jechuudha amma wanti nu kennameeti jiru reetiin nu kennameetii jira. Kan biroo kuufamni nu kennamee jira.
taayimiinis nu kennamee jira. Taan nu kennamee jira jechuudha. Reetiin keenya kunooti. Taayimiin kunoo waggaa 5 nu kenneeti jira. Kuufamni immoo 63,000 nu kenneeti jira. Akkamiin barbaanna gaamma asirraatii haadhoo barbaannaa jechuudha. Haadhoo nu gaafate. Qarshii haadhoo meeqatu waggaa 5tti dhala baaqeen reetiin isaa 8,000 ta'e ol kaawwame gara qarshii 63,000tti ol guddataadha. Kan nu gaafate maanni haadhoo nu gaafate jechuudha. Haadhoodha kan inni nu gaafate. Akkamitti barbaanna gaa foormulaan keenyi asitti hojjennu kuufama jechuun walqixa paa tokko ida'uu mallattoo hammattuu keessatti jechuudha. Mallattoo hammattuu bantanii tokko paa jettanii paa mallattoo hammattuu bantanii tokko ida'uu raa taati. Raa taa jettu. Asirraa egaa kan barbaaddan maanni paa barbaaddu. Paadha kan isin barbaaddan. Kuufama qabnaa. Kuufamni keenya 63,000 raa qabnaa. Reetii jechuudha. 8,000 8,000 taayimiin keenya 5dha. Waggaa 5 waan nuun jedheef jechuudha. Kanaafuu asirraa paadha kan nuti barbaannu. Paa akkamitti barbaannaa? Qubaatti hambifachuuf tokko ida'uu raa taatiif hirtuu gama lamaaniin jechuudha. Tokko ida'uu raa taa jettu. Inni kun kanaan badaa. Tokko ida'uu raa taan tokko ida'uu raa taadhaan badaa. Sana booda maal tafa? Paa qofa tafa. Paan walqixa maanni kuufama irra tokko ida'uu raa taadha. Paa maal arganneerra amma? Paan jechuudha. Paa walqixa kuufama irra tokko ida'uu maanni raa taa arganneerra. Kuufamni keenya meeqadha? 63,000 irra tokko ida'uu raan keenya meeqa? Deesimaalitti yeroo jijjiirre keenya 0.08 baay'isuu meeqaati? 5ti. Taayimiin keenya 5 waan ta'eef waggaa 5 waan nuun jedheef jechuudha. Walqixa jennaa. Kana yeroo isa kana 63,000 yeroo kanaaf hirtan ishii kana walitti daatu. Ishii kana waliin baay'istuu dura ishii kana waliin baay'istuu. Erga waliin baay'istanii tokkotti daatu. Isa argattan sana immoo 63,000 hirtuu jechuudha. Isa yeroo hirtan meeqa argattu? 45,000 argattu jechuudha. Kanaafuu paan keessan 45,000 ta'a jechuudha. Gaaffii ja'affaa ilaallu. Gaaffii ja'affaa. Qarshiin miliyoona 2,500 reetii dhalaa baaqee 6,000 waggaatti investimentii yoo oole dhuma waggaa 3tti kuufamni maallaqaa meeqaa jedha. Asirratti maalluu kenneeti jira. Haadhoo nu kenneeti jira. Haadhoon keenya meeqadha? Miliyoona 2,500. 500. Reetiin keenya meeqadha? 6,000. Kana jechuun 0.06 jechuudha. Taayimiin keenya meeqadha? 3 nu kenneera. Kan nuti barbaannu maal jechuudha? Kuufama barbaannaa jechuudha. Kuufama akkamiin barbaanna? Kuufama jechuun paa tokko ida'uu mallattoo hammattuu keessatti jechuudha. Tokko ida'uu raa taati.
Paan keenya meeqadha? Paan keenya meeqadha? 2,500,000. 2,500,000. Tokko ida'uu mallattoo hammattuu keessatti jechuudha. Tokko ida'uu 0.06 baay'isuu meeqaati? 3ti. Sana booda kana yeroo sichee baay'iftan meeqa ta'a? 2,500,000 ida'uu ishii kana yeroo waliin baay'iftan meeqadha? Ishii kana yeroo waliin baay'iftan meeqadha? 0.18 taati. 0.18. Ishii kana immoo jechuun immoo yeroo waliin baay'iftan 0.18 taati. Kanaafuu 2,500,000 kana 0.18 baay'iftu ida'uu jenna. Meeqa argattu? Kana argattu jechuudha. Kana argattu. Sana booda kana yeroo walitti hidhaatan meeqa argattu kuufama? Kanaaf kana walitti hidhaatamu. Meeqa ta'a? 2,900,000,50. Kana argattu jechuudha. Kuufamni keessan kana ta'a. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Bakka ifa isiniin taane komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun dhala dhalaa yookiin dhala dachaa kan jiru waliin ilaallaa. Nagaan naa tura.